سوالين تاسات وريون كيسن يوغالا توما itti aansee warreen sagalee mucaa kanaa ta'aa turtan akka sagaleen isaa gadi ba'u ilmaan Oromoo akkasumas sabaaf sablammoonni gara giiftiitiin waa hundaa waan dandeessan hundaan koppiliinkii sheerii nuu gootanii obboleessa keessan kana hambifachuudha tattaaffiin isin gootan baay'ee namatti tola isin baru isiniin jenna kanaaf galatoomaa ulfaadha egaan jaallatamtootaaf kabajamtoota keenya maallaqa obboleessi keenya birrii miiliyoona lamaa fi birrii 500 isa barbaachisa kalee isaa lamman obboleettii isaa irraa baasanii gara isaatti deebisuun biyya Hindii keessatti komii dheengadda ka'e tokko irraa yeroo tuqu gasti kiyyaratti komiin tokko ka'e ture komiin sunis Finfinnee keessatti biyya keenya keessatti kaleenii jijjiiramuu eegalee jira maaliif Finfinnee keessatti hin jijjiiranne maaliif maallaqni qisaasa'a maallaqni isaaf abuu garuu ummanni kun mana gurguranii waa hunda gurguranii kisaaranii jiru maaliif immoo ammas birrii argamu kana fudhatanii deemurra biyyuma keessatti maaliif yaalamanii birrii irraa nambifanne waan akkasiiti tokkoffaa biyya keessatti waan jiru akkaataa mana yaalaas gaafadheen jira biyya keessatti tokkoffaa dabaree argachuudhaaf dabaree biyya keessatti yaalamuu kalee jijjiirachuu argachuudhaaf yoo xiqqaate waggaa lama wal si beellamani Ogala mamiti namni kalee qabu immoo kun sooressaaf yoo ta'e malee sooressa biizii hojiidhaan biizii ta'eef inni iyyuu silaa sooressi deeqaa keessaa biyya alaabee jijjiirata namanni ta'uuf hin beeku maallaqa hedduu fixa maaliif ogguma tokko yoo beellaman oggaa tokkotti maallaqa birrii miiliyoona lama sana fixeera jetti birrii 100 wayii miiccata waan ta'eef kanaaf hafeeyyii biyya alaa deemuusaa irra wayyaan murtaa'e warri oggalama warra gara dhaqanu hin qabne addiidhuma oggalamaatiin oggaa sadiitiin ta'aniitu dabaree eeggatanu yoo du'anis du'anii yoo jiraatanis jiraatantoo oggalama sanatti galmaa eeggata inni kun kanaan gabaabsine kanaan xumurree jirra tokko jedha maallaqa saadiqee weelkaam wanti aaraa yoo jiraate abaaboo ergiitti appideet goota maallaqni gaafatame birrii miiliyoona 2,500 birrii Itoophiyaati jechuudha sanarraa galiin galee jiru walii galatti gara giiftiitiin doolaara 5,200 akkasumas doolaara 2,776 gara saadiqeetiin doolaara 1,700 haga yoonaatti jenne baraala ka waadaa galamee fi kan obboleessi keenya Goost walitti ummatatti nuu himee nuu sochoosaa jiru jira ammallee saadiqee erga gayaratee ingeenyatee hin beeku yaani ummata sochoofamaa malee maallaqni fuudhamee hin jiru quban qaba dubbataara barreeffadhee gatiin jirudha jechuudha akkasumas birriin Itoophiyaa dheengaddaa birrii 600 Itoophiyaa walitti qabannee irra jenne suni gara 750tti ol guddatee screenshot godhamee naa ergamee jira screenshot godhamee naa ergamee gara hundi keessan iyyuu galatooma akkasumas rakkataan ol fafuudhaga jarris immoo warrumti maatiin kun ofitti laafne ofitti laafuufis hin jiranu ummata keenya akkas gadi ba'ee riba dhabee olii gadi kadhattuu ta'ee nuuf jecha olii gad dhamahaa jiru kana ijumaan laallamoo jedhee obboleessi keenya lafa ergasii dhoksaan bitatee lafaa qabu wayii jirti ammas lafatti xo'a godhee birrii 250 jechuudha nus ummata akkana cinqamaa jiru ofitti laafuun hin taatu jedhanii birrii 250tti lafa bucuu qabu wayii gurgursiisee maallaqicha gara akkaawuntii isaatti 150 galee 100 immoo bor yookaan iftaan irra gala akkasitti birrii 250 yeroo ni dabalatu miiliyoona tokko guutee jechuudha namni kanaa baay'ee ta'e namatti tola ofis gargaaruun ofis furuun gaariidha rabbiin bakka jaraafa buusu waan jarri balleessan waan jarri gurguranii fixan hunda rabbii bakka jaraafa buusu silaa akki ta'uu qabu tuhumna qabaanne isinis gargaaraa waan isin balleessitan hunda isinii deebisaa yaala kana isinii goona garuu hin danda'amu humna hin qabnu hundi keenya iyyuu kan akka waliiti wanti nu wal caallu hin jiru biyya adda addaa jiraanne malee wanti nu wal caallu hin jiru nus maatii dadhabaa keessaa baane kanuma keessaa kanaaf isinillee galatooma of gargaaruu keessanii fi akkasitti birriin keenya 600 ture
kuma dhibba torbaaf shantama kan nu galche ijoolleen uma biyyaa arabaa waan arge jiran warran eeguu qabna amma gaafa sadiitti siniin jedhe suni badii kuma dhibbaaf shantama nu galchanii jiru warri waadhaa nu galan jechuudha. Akkasitti obboleessi keenya yeroo inni badii kuma dhibba lamaaf shantama itti immoo lafa gurguree dabalatu miiliyoona tokko ta'ee jechuudha. Miiliyoona tokko gara giiftiitiin immoo kan saadiqee jiru bira jiru dabalatee kuma dhibba sagaliif shantama kan saadiqee bira jiruu fi kan akkaawuntii giiftii isaarra jiruu fi kan na bira jiruu fi kan fayyee bira jiru walumaa galatti kuma dhibba sagaliif shantama yoo dhabame yuutuba kuma shantama miiliyoona tokko jedha. Dhageessanii miiliyoona tokko jedhaati akkasitti miiliyoona lama galleerra utuu hin beekaminii rabbi haa galatu. Ansila miiliyoona tokkoo fi kuma dhibba shan qofan isaa bee ture. Yeroo inni barreeffadhe immoo haala isaabaa herreegaatiin immoo itti deemu walumatti birriin miiliyoona lama argameera. Birriin nu hanqatee jiru birrii kuma dhibba shan qofaa. Dhugaa nan gammade. Hagam fidee isin biraan ga'utti hangara kootiin nan gammade. Badaa nan gammade. Wallaahi nan gammade. Birrii kuma dhibba shanan kana akka bor hawaarra guunnuuf akka bor tu yeroo keenya qisaasessin nu warri geema dhiibnee asirra jirrus warri bor geema dhiisee nuu dhufus warri diyaaspooraan biyya namaa keessa ta'anii the time is gold jedhanu the time is waa biraatti jijjiiran jechuudha. Taayimiin keenyas hirribni keenyas aafu jedhanii sobanii akka fayyee akka Maarqos hundi jalaayyuu nu dhukkuba jedhanii dalagaarraa badanii nu wajjin dhamaa jiru kanas ilaallee hundi keenyayyuu erga miiliyoona lama geenye akkuma gaafa duraa ciniinnannee as geenye ciniinnannee yoo giiftii miiliyoona tokko jennes bor inuma guuttanna jedheen abdii qabaa. Giiftii miiliyoona tokko barbaanna yoo jennes otoo namni biraan makanne ilmaan Oromoo irraa iyyuu hin dhabna jedhee yaadu yoo immoo akkuma Maarqositti jiru kana akkuma fayyeetti jirtu hiriyoota keenyatti nama shanitti himne nama shan qofa doolaara dhibba nuu kennaa yoo jenne nama 50 dhabnu nama 50 doolaara dhibba nuu kennu immoo yoo arganne doolaara 5,000 arganne irraa jechuudha. Doolaara 5,000 argannaan cufameera ani laa dhiifama naa godhaati waan puujetteedhaan irraa sooftiidhaan xaragamtu wayii irraa hambisaaf hin jiruudhaan. Miiliyoona 2,500 jaraa guuttannee jennaan akka ta'etti sagantaa raamadaanaa qabna. Raamadaanni nutti dhufee jira akka dhuunfaattis biiziidha. Garuu lubbuun caalu jennee itti galle waan ta'eef lubbuu kana baraaruudhaaf sababa ta'uudhaaf wal geenyee jirra jechuudha. Wanni biraa wayii yookiin gandummaadhaaf miti yookiin obboleessa nurraa haadhi kaati keenya nu deessitu hin taane Oromummaaf namummaan asitti wal geenyee jirra. Kanaaf 500 kanaan bicuusii miiliyoona seetanii Firaa'olitichaatti bilbilee sagalee qabee fi maal jedhee barbaachattan jira. Namoota isa beekanutti dhadhaamaan jira. Yeroo laalu 500 jechuun haguma deengadda giiftii miiliyoona tokko yoo arganne jara joon maal waan manne amma onlaayinii irratti itti himaa barreessee raafnaan laalle joonii warri waadaa gales immoo yoo nuu galche obboleewwan keenya guutuun saanafu warri waadaa galtani piliis bakkaan nugaa yaada keessan kennadhaati gabaabsineetu sagantaa keenya goolabnee 500 keenya akkatti guuttachuu qabnu rabbi nu haa gargaaru. Mootii olaanaa nama lama sadan tokkotti nuu himi bor nuu fidii kottu ka doolaara dhibba nuu kennu yookiin jecha tokko nuu kennu fayyee nama lama sadiitti yoo dikka akka carraa ta'e hin beeku akka kayroo ta'e yaadaa jira malee akka biyyaattis miti. Kayroo kanatti amma nama fidii kottu olaan jettan asii fidee dhabaatee fidee waan arge fidee dhufuu nan danda'a. Isin immoo tarii wal beektu wal hin beektanu rabbumatu beeka. Maarqos amma Samiiraarraa doolaara dhibba nuu fuudheera. Isinis yoo dandeessan nuu fuudhaa eessatti jaamna ree walitti jaamna malee. Eddeedhaan nu qabnu namoota hiriyoottan keessan beektanu hundatti nu himaati boritti yoo nama 5 irraas ta'e nama 2 irraas ta'e nama 1 irraas ta'e yoo ofii keenyaallee rakkannee guutuu ta'e bor maallaqa kana guunnee biraa deemuun dirqama ofitti goona. Namni dirqama nutti godhe hin jiru ofumatti goone malee. Akkasiin jedha galatoomaa ulfaadha warri dhageessan dhagahaa wal dhageessisa Maarqos taasisaa fooloo godhadhaa galgala borii mana Maarqositti wal geenyeetu giiftii 500
argataa yoo maallaqa argannes waan baduu qaba bara waan jarri ittiin galan ullee maalan jedheen beektu wallaahi ka rabbina argachuudha rabbumti siyaa fayyuu sun jedheen yoo akka carraa wal qunnamnee tiktookiin isin diitti hojjetee wal argine waa sin gargaarre rabbii ajedhuun jedheen yoo hin taane immoo yoo jarri hindii sin galchuu dadhabde achuma keessa hojjedhaa jiraadhaan jedheen maalan jedhane waan an jedhuun hin qabne an fayyaan kee adeebi'u malee kalee dhumti obboleettii irraa beesii kenname atumaan nagaa ta'e malee nagaadhuma ta'a hindiidhuma ta'an jedheen isuma dhugumaasi wallaahi kunooti laannataa jaba akkasin jedheen fayyi malee hindiidhuma ta'a hin jedheen wama naasa'udha beechuudha inni kun rakkoo qabu achi yeroo ga'anii